Ji'a darbe Agustii keessa obbo Guutuu wajji wal bira teenyee turre. Yeroo hundumaa bishaan fidanii dhufu waan ta'eef anaafis yoo bishaan kana tokko naa laattaa maal ta'anii gaafachee ture. Ana beenuu ol bahee barbaaddee naan jedhan gaafate. Yeroo wal qoccollu maalii dheebotaanii bubaasii kan jedhu nageenye isiniin jedheen siin immoo maaltu si gubee warra achirraa gubataa jira malee naan jedhanii didanii ol fidanii. Har'a gaanannoo gebanis miti yoo jiraate bishaan isaanii yoo neefodhe malee amma miti. Galanni guddaa Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Waaqayyoo dachaa isin haa eebbisu jechuun jaalladha. Mee Waaqayyoon naa galateeffadhaa mee sana gargaaruu jechuun adeemu. Egaa namni yoo kufeen ka'uuree karaarra hocees karaatti hin deebi'uuree sabni Yerusaalem kun maaliif raawwatee duddanatti gatee maaliif isin dhiisee akka harree diidaa qilleensa suufaa jedhamti macaafa Ermiyaas 8:4 irratti jechuudha. Kanaaf Waaqayyo warra gara isaatti baqatanii fi warra gara isaatti kooluu galan yoo kufe nama achitti utuu ati dhiiga kee keessa ciiftee gangalattuun achitti si arge achi immoo si kaaseen dhiiga kee sirraa dhiqeensi dhaabee Israa'elitti akkuma dubbataa ture hunduma keenya dhiiga cubbuutti dhiqee nu qulleesseera Yesuus. Araara isaa sanaan immoo gannunniisu qabeen mooddoo isaatti nu deeffata. Maqaan isaa eebbifamu. Egaa akkuma isin beektan waggaa 4 tajaajilarran turre garuu karaa tuura zoomiitiinis tajaajilaan ture. Tajaajila zuumii karaa adda addaa onlaayinii hundumaa ofirraa biloog godheera. Yeroo qalbii diddiirrannaa keessan ture jechuudha. Walumaa gala sagaleedhaanis maaliin kadhannaa adda kutee hin beeku. Mana kootti wangeelaas adda kutee hin beeku. Har'as boris mudhiin koo hidhatamaadha. Mudhiin keessanis hidhatamaadha. Mudhiin keessan hidhatamaa ibsaan keessaniif haa ta'u mana hedduu gooftaan isaanii amaamoota dhannaan dammaqanii isa eeggatan fakkaadhaadha mitiire. Lukaas 12:35 irratti. Kanaaf yeroo hundumaa mudhiin keenya hidhatamaadha. Maqaan isaa eebbifamu. Na deebiseera Waaqayyo. Itti fufa. Amma har'as boris ayyaanni narra jiru ganaa hojii hojjeta. Dibameen jira Waaqayyo waamicha na waameera kakuun narra jira. Kakuun narra jiru immoo mana koof jireenya koo duwwaaf miti waldaa kanaaf isiniif ifa bara baraa ta'a. Wanta na keessa jiru Waaqayyo ganaa hojii seexanaa diiga. Wangeela banaa mootummaa Waaqaa immoo ganaa lallabna. Itti fufa deemsinaame. Wangeelli itti fufa daame. Ani yeroo hundumaa mana koo keessaa immuutti nan haasa'an ture lallabaa obboleettii keenya Asteerii guyyaa ayyaana dubartootaa irratti nu barsiiste anaaf barumsa guddaa naa ta'e ture guyyaa sana jechuudha. Guyyaa sana irratti wanti nuti baranne yeroo hojjetamu wanta jedhamu nu barsiisanii turan. Yeroon itti hojjetamu Ermiyaas akka Waaqayyotti dubbate Ermiyaas 18 irratti jechuudha. Macaafa Ermiyaas raajicha boqonnaa 18 kan nuyi baranne gaafa sana Waaqayyo akkamitti fakkeenya namicha suphee dha'uu sanaan kaasee jireenya keenyatti guyyaa sana dubbate. Waaqayyoon tokko gannama buusa fakkeenyuma suphee caccabee namicha harka isaa keessatti bannaan deebi'ee hojjetee haaraa kaasee waan haaraarra hojjete sanaan yoo nuyi cabnes Waaqayyo deebisee dhuma nu dhaaba. Nu fayyisa Waaqayyo. Iddoo jalqabaatti nu deebisa. Galanni isaaf haa ta'u. Mata dureen tajaajila koo guyyaa har'aa dammaqii qophaa'e kan jedhudha. Biyyi lafaa naamamti. Hin haamamtiidha miti? Maala namitti kan jedhaa jiru mul'ata boqonnaa 14 irratti akkana jedha. Guyyaan haamamuu biyya lafaa hin ga'a. Biyyi lafaa naamamti. Hin sodaatinaa bakka naamamti. Hinduu tayyoo dheetu ammatuu namni waa'ee du'aa isinitti lallabees hin sodaattu miti? Biyya lafaarraa dhaala hin qabnu waan ta'eef sagaleen har'a dubbadhu yoo naa danda'ame hamma naa danda'ametti macaafa seera uumamaatii amma mul'ataatti macaafa 66 riviizhin godhee al tokko keessa isinii deebi'uu barbaada. Sababiin isaa barumsa fayyinaa keessatti baranneerra wanta sana guutummaa isaa. Garuu namoonni hundumti keenya irraanfannee jirra sagalee kan. Kanaaf al tokko seera uumamaatii amma mul'ataatti macaafa kana riviizhin godhee mata duree kootti deebi'ee dhufa. Mata dureen koo garuu kakuu haaraadha. Maqaan isaa eebbifamu. Walumaa galaa waa'ee macaafotaarraa yoon isinii ka'e macaafota seeraarraan isinii kaasa. Macaafota seeraa, macaafota seenaa, akkasumas immoo macaafa raajotaa, macaafa walaloo, macaafa ergaa fi isa xumuraa mul'ata Yohaannis jechuudha. Kanaaf amma wangeelli keenya kun macaafni nuti baannee deemnu kun jireenya keenya keessatti mallattaa'uu qaba. Waan nuyi torbeetti asitti dhageenye irraanfannee deemnu duwwaa ta'uu hin qabu. Guyyaan itti tarii wangeelli kun nurkaa sassaabamu jiraachuu danda'a. Akka irra bashaatanii jiraattan kanatti hin ilaalinaa. Guyyaan gidiraa dhufuu danda'a. Ana miti kan jedhe mul'ata Yohaannistu jedha. Mul'ata Yohaannis keessatti guyyaan ni dhumaa sun guyyaa rakkisaaf gidiraa guddaa akka ta'e
namni amma guyyaa 298 ture inni akkam eebbifamaa ta'u wanta jedhu guyyaan sun guyyaa gidiraati. Yoominni immoo dhufa gooftaa Yesuus Kiristoositti guyyaa gidiraa sanatti jechuudha. Kanaaf wangeela beekuun nurra jira, anarra jira, isinirra jira. Egaa macaafni keenya macaafni seera uumamaa akkuma isin beektanii macaafni seeraa macaafa 5 sana macaafa seera uumamaa, macaafa seera ba'uu, macaafa seera leewotaa fi macaafa seera lakkoofsaa akkasumas seera keessa deebiidha. Utuu hin kadhatinatti seene barumsa wanta ta'eef sagantaan isuma jalqabeenanitti isiniif huba. Macaafa seera uumamaa keessatti macaafni seera uumamaa boqonnaa 50 qaba. Boqonnaa tokkoffaa irratti Waaqayyo waa'ee uumamaatiin akkamitti wanti lafarra jiru kun hundumtuu uumamee toora akka qabatu Waaqayyo toora galchee biraa deebi'e. Jireenya keessa Waaqayyo toora isiniif galchu. Amen. Seera uumamaa boqonnaa 2ffaa irratti immoo akkamitti namni erga uumamee booddee adeemsa akkamii akka inni deeme seera boqonnaa 2ffaa keessatti ibsa. Inni kun Addaamii fi Hewaan akkamitti akka isaan gaa'ila jireenya isaanii walitti fide jechuudha boqonnaa 2ffaan. Boqonnaa 3ffaa keessatti kufaatiitu dhufe. Namni Waaqayyo wajjin wal dhabee jannata keessaa Addaamii fi Hewaan seexanaan gowwoomfamanii erga boqonnaa 2ffaa irratti keessaa ba'anii boqonnaa 3ffaa irratti kufaatii ta'e. Boqonnaa 4ffaa irratti Waaqayyo ergaa gurguddaa dabarsee ture. Boqonnaa 3ffaa sana keessatti bara namaa erga Waaqayyo abaarsa sana dabarsee booddee boqonnaa 4ffaa irratti Addaamii fi Hewaan wal bira ga'anii ijoollee godhatan. Ijoollee isaan jalqaba godhatan sun eenyudha isaan? Qaayelii fi Habeeliin turan. Qaayel Habeeliin na ajjeese jechuudha. Qaayel Habeeliin na ajjeese waa'ee kanaatti isinii dhufaafani. Macaafa kana gara boodaatti waan inni itti dhufee isinitti mutu jira. Macaafa seera uumamaa kana keessaa jechuudha. Qaayel erga Habeeliin na ajjeese dhiiga isaa lafarratti dhangalaasee booddee meerree obboleessi kee jedhee yeroo Waaqayyo Qaayeliin gaafate ani tiksituu Habeelii anatu tissaani. Dhiigni Habeel lafaanatti iyyataa jira. Namni akkuma dhiiga Habeeliin kana dhangalaafte ati barakki jireenya kee hundumaatti jooraa taatanii Waaqayyo murtii dabarse jechuudha Qaayel irratti. Qaayel lubbuun jiraatu malee ilmaan Addaam keessa sababii Habeeliin ajjeeseef warra tarree keessa galan keessa hin jiru. Ergasii booddee boqonnaa 4 lakkoofsa 1ffaa irratti waa'ee Addaamii fi Hewaan wal bira ga'anii Qaayeliif Habeeliin argatan dubbata macaafa sana irratti. Boqonnaa 4 lakkoofsa 25 kaatanii yoo dubbifattani hortee ilmaan isaati sana dubbata. Achitti eenyu dhufe? Sheetitu dhufe jechuudha. Mucaa Sheetiin jedhu argatan erga Habeel du'ee booddee. Kanaan booda maal jette haati manaa Qaayel Addaam jechuudha. Mucaan konni ani godhadhe Habeel du'eera. Sababii kanaan maqaa isaa Sheetitti moggaasa. Sheet jechuun immoo maaloodha jettee moggaafte iddoo bu'aa jechuudha. Iddoo bu'aa eenyu? Habeeliin. Isa booddee Sheetiin hin dhalate. Sheet erga dhalate booddee eenyuun dhalche? Henooshin dhalche. Henoosh immoo Qaayenaaniin kan jedhamu dhalche. Qaayeniin utuu hin taane Qaayenaan kan jedhamu dhalche. Qaayenaaniin immoo deebi'ee eenyuun dhalcha? Henookin dhalche jechuudha. Henookin miti. Mahaaleliin dhalche jechuudha. Mahaaleliin immoo Maatusaalaa dhalche. Maatusaalaan Henookin dhalche. Henookin Laamekin dhalche. Laamekin Nohin dhalche. Nohin immoo ilmaan 3 dhalche jechuudha. Isaanis eenyudha? Seem, Kaamiif, Yaafet jedhamu. Egaa maaliif sagalee kana isinii kaasuu barbaada? Bara sana keessatti Waaqayyo jireenya isaaniitiif hojii kan hojjete Waaqayyo bara kee eebbisu. Jireenyi dhalootaa itti fufa deeni isinii jalqabe amma. Ameen. Garuu mata duree koo miti. Waaqayyo itti fufa. Macaafa seera uumamaa keessatti wanti na dinqee na dhiisuu didu waa'ee Nohiiti. Sagalee uumamaa kana keessatti maaliin waa'ee Nohii kaasta hoonaan jettan gaafa Waaqayyo Nohiitti dubbate yaa Nohii jedhe Waaqayyo gaafa sana maal jedheen amma biyya lafaa kana irratti rakkinni cubbuun baay'ateera biyya lafaa kana nan balleessa markaba kee hojjetadhu jedheen. Markaba waggaa meeqa hojjete beektu Nohii? Waggaa 75 hojjeta jechuudha. Gaafa Waaqayyo satti dubbate jalqabee Nohii gaafa Waaqayyo dhufe kana satti dubbate inni nama waggaa meeqaati? Nama waggaa 600ti. Har'as markaba keessan tolfadhaa biyyi lafaa haamamti. Biyyi lafaa haamamuun isheen oolu gooftaan hin dhufa lafa kanatti nan dhufa jedheera. Kana jala muradhaa beeka. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 irratti maal jedhe gooftaan? Garaan keessan hin raafamin anatti samanaa abbaa kootti samanaa mana abbaa kootii keessa iddoo bal'aatu jira. Utuun jiru ta'e ani isinitti nan himan ture. Nan dhufa deebi'een isin fudhaa lafuman jiru immoo ana wajjin hin jiraattu. Bara baraanis anuma wajjin achi jiraattu jedhe. Isa wajjin hin jiraanna. Itti fufa jireenyi itti fufa. Lafti kun abdiin qabdu Yesuusii wajjin garuu abdii qabna.
Kanaaf Tasalonqee boqonnaa 16 irratti tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 16 natti fakkaata miti yoon dogoggoruudha baadhee dhattanii sagalee sana irratti Phaawulos maal jedha guyyaa dhufaa ilma namaa sanatti gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu nuti warri duunee kana warri jireenyatti jirru warra du'anii kanaan dura garaa lafaa keessa jiran hin dursinu. Kanaaf isaan nu dursanii hin dammaqu. Nuti immoo bifa hin banneen geeddaramne hoolicha simachuudhaaf duumessa gubbaatti ol hin butamna. Ameen. Hin butamtu hundumti keessan. Ameen. Dhiiga hoolichaan mallatteeffamtaniirtu miti. Hin butamna abdiin kutinaasin. Ameen. Mootummaa Waaqayyoo isa qajeelummaa sanatti hin butamna. Isatti waamamnee jirra waanta ta'e. Kanaaf Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irratti maal jedha? Warri kanaan dura du'anii garaa lafaa keessa jiran baay'een dammaqanii kaan yeelloo jibbisiisaa bara baraatiif hin dammaqu kaan immoo jireenya bara baraa sanatti hin dammaqudha. Hin kaana kaa jireenyichaaf Yerusaalemti sin eegaa jira. Na eegaa jirti. Miti hin sodaatinaa na eegaa jirti jedhame. Manni dhumaa na eegaa jirti jedhame. Gonfoon qajeelummaa na eegaa jedhame. Hin nufa Yesuus. Hin amamti biyyi lafa. Dammaqi qophaa'i mata duree jedhu gooftaan deebi'ee hin nufa. Yericha yookaan guyyicha homti nuun beeku kan jedhudha mata dureen koo guyyaarra. Sababii kanaatiif seera uumamaa kana keessatti maaliin waa'ee Nohii kaaste waa'ee dhaloota kanaa kaafte yoo jettan Nohii irraa Waaqayyo adeemsatti fufe. Amma biyyi lafaa kun hin baddi markaba kee qopheessi jedhee warra maatii keetiif ijoollee kee ilmaan kee hunduma isaanii wantoota lafarratti munyuuqan hundumaa keessa iyyuu simbirroota baalleen balali'an hundumaas keessa galchi. Maal keessa doonicha keessa? Doonii yookaan immoo markaba kee keessa galchi jedhe Waaqayyo erga kana dubbatee booddee guyyaa 7 booddee amma guyyaa 7 booddee bishaan ani jedhe Waaqayyotti sabanti Waaqaa banee lafa kana irratti nan roobsa. Lafti kun burqituu ofii isheetiin hin burqisiifti. Bishaanni lafa kanarra hin guuta. Ati garuu markaba keetti hin galta. Ilmaan kee markaba keetti galchi jedhe Waaqayyotti dubbate. Boqonnaa 7ffaa miti? Boqonnaa 7ffaa irratti akkana jedhee miti? Markaba keetti galchi jedhe. Markaba keessanitti galuudhaaf deemaa jirtu markabni amantii keessanii immoo har'a qopheeffachuu qabdu har'a qopheeffachuu qabna obboloota koo. Waldaa kiristaanaa duwwaa dhufnee galuun nurra hin jiru macaafa qulqulluu beekuu nyaachuu dhuguun nurra jira. Abdii isaan 7 darbe barsiisee ture. Ani dhaqi macaafa maramu sana fudhadhuuti nyaadhu naan jedhe anis nan nyaadhe inni immoo garaa koo addaa godhe afaan kootti minyaatee jedha. Kanaaf har'a macaafa qulqulluu nyaachuu qabdu. Ameen. Ani of jajaan miti ani. Macaafi qulqulluun seera uumamaatti amma mul'ataatti keessa koo jira. Yoo barbaaddan tiksii malee dhaabadheen isin barsiisan. Dhugaan isinitti himan. Maaliif yoo jettan ani jabina koo himadhu. Jabina kootiin miti. Kennaa Waaqayyo keessa koo kaa'edha. Kennaan sana immoo ana duwwaadhaaf kenne miti. Kennaan isin keessa jiru amma hunduma keenya keessa kennaa adda addaatu jira miti. Uumamni keenya tokko kennaan keenya tokko adda adda. Kanaaf ayyaanni Waaqayyoo jireenya keessan keessa isa jiru gaafa nasi hafuura qulqulluudhaan guutame yookaan hafuura qulqulluun namni guutame iddoo kana waa tokko dubbatu keessa keessan keessa sagalee jirutu tutuqqee bakka hafuurri qulqulluun isinitti bubu'a miti. Miti? An akkasi gaafan karaarra deemu yookaan tireenii keessa deemesi yookaan ofitti naasa'a macaafa qulqulluu fa'iin guutameen kolfaa deemasi yaa tokko jechuudha. Wanta akkasii isin irratti ta'u. Sagaleen Waaqayyoo isin haa dhuunfatu. Kanaaf egaa macaafa seera uumamaa boqonnaa 50 barreeffame kana keessa kan na dhibee na dhiisuu dide waa'ee Nohii kana isiniin jedheera. Nohii gaa erga dhaloota kana oolchee booddee bidiruun Nohii guyyaa meeqaaf akka isheen turte hin beektu? Bishaanni lafa kanarra lola'ee guyyaa 40 ture. Bishaanni lola'ee guyyaa 40 ture. Kan isin ajaa'ibu. Bishaanni lola'ee lafa kana fudhate hundumtuu guyyaa 40 lafa kanarra ture. Erga Waaqayyo leelee jalqaba Nohii gaafa markaba isaa tolfate akka wanti tokko ittiin buuneef ajaja Waaqayyotti kennan meetira 300 dheerina isaa. Meetira 500 dhunnuma 300 dheerina isaa. Dhunnuma 550 immoo dalga isaa. Dhunnuma 15 immoo irraa oleessa. Isa kana immoo bakka 3tti gargar kutii jedhee Waaqayyo ajajatti kenne Nohiitti. Jireenya keessan keessa wantoota ajaja Waaqayyootiin ta'e bara keessan Waaqayyo ajaja isiniif dabarsu. Namni qajeelfama Waaqayyootiin deeme waan hundumaa godha. Sababii sanarraan kan ka'e yuutuubee irraa ilaaleen ture yeroo darbe mucaan tokko Abeel jedhama. Amaariffaan dabarsaa seenaa markaba Nohii sana biyya Israa'el keessa dhaqee namoonni birrii doolaara meeqa 800 kaffalanii dhaqanii galanii daawwatu jedhee yuutuubee isaarraa gadhiisa ture. Ani immoo seenaa sana waanan baay'ee jaalladhuu fi waa'een seenaa markaba Nohii sun seenaa addaati. Seenaan markaba har'a nuyi keessa jirru kun markaba isaa keessa Yesuus Kiristoos sababa sanaa nu galfate.
Maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf egaa Nohi erga sun ta'ee booddee guyyaa meeqaffaatti lafa kanarraa bishaan ni goge guyyaa 150 yookaan immoo ji'a 7ffaatti jedhamti. Ji'a 7ffaatti markabni sun eessarra dhaabbatte tulluu Araaraat jedhamtu gubbaadhattee dhaabbatte. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galaanni biyya lafaa isinirraa cala jedhu. Isinirraa haguugu. Dura keessanii haguugu. Dura keenya haguugu. Sababii kanaaf egaa Nohi adeemsatti fufee uumama sanarraan uumama dhaloonni dhalootatti akka darbu ta'e. Macaafa seera uumamaa kana keessatti jechuudha. Itti fufee gaama bara Abrahaamii ka'ee Isiyaaq Yaaqoobiin fudhatee isaan immoo adeemsa hedduu deemanii ilmaan Yaaqoob 12 wal horanii eenyuun jalqabee Addaamiin jalqabee macaafi seera uumamaa eenyu irratti xumure Yoosef irratti dhufee xumure. Yoosef amma gaafa biyya Gibxiiti waa'ee awwaala isaa dubbateetti boqonnaa 50ffaa irratti isaan irratti dhufee boqonnaa 50ffaan xumurame. Macaafa seera uumamaati kun hunda isaa isinii goolabuu hin danda'u. Macaafa seera bahuu irratti Waaqayyo akkuma saba sanatti dubbate Israa'el egaa macaafa seera 66 keessa isinii deebi'adeera. Tarii maallutti man jedhinaa isin booddeen itti isinii dhufa mata duree. Seera bahuu irratti Waaqayyo akkana jedhe gaafa itti dubbate. Musee Waaqayyo gaafa barbaadee seera sana keessatti Musee waamame erga waamame immoo gara biyya Gibxiitti akka inni gurgurame ilma mootii yookaan immoo ilma mootii Fara'oon hin jedhamu jedhee hamma sanatti didee gara biyya Gibxiitti Waaqayyottiin saba isaa waggaa 430 biyya Gibxi keessatti booji'amanii jiran baasuudhaaf eenyuun waame Waaqayyo jalqaba Musee waame. Museen hooga erga waamame booda calluma jedhee ofii isaatiin teenye amma maal gochuu qabare saba boojuu jala jiru baasuun dirqama isaati wanta ta'eef saba sana baasuudhaaf seera bahuu jedhame macaafa seera bahuu keessatti sabni Israa'el bara isaan boojuu keessaa ba'an bara isaan garbummaa jalaa ba'an bara isaan itti luba ba'anidha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Waaqayyo lubas naman baafata. Egaan erga isaan garbummaa jalaa ba'anii seera bahuu kana keessatti macaafa seera bahuu kanas Museen barreesse. Macaafa seera uumamaa Musee barreesse. Macaafa seera Lewwotaas Musee barreesse. Seera bahuu keessatti egaa guutummaan isaanii beektu seenaa sana sabni Israa'el waggaa 40 akka isaan lafa onaa keessa deemanii ilmaan lafa onaa irratti gaafa isaan biyya Gibxiitii ba'an dhalatan Kaalebii fi Iyyaasuun warra dhaqanii biyya Kanaaniin daawwatan keessaati maal jedhe gaafa sana warra karaa irratti dhalatantu biyyicha dhaaleedha miti macaafi qulqulluun iyyuu adeemsa sana keessa warra karaa irratti dhalatanidha jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Waa'ee Kaalebiin obboleessi keenya 10 nu barsiisee ture jechuudha. Kaalebi seenaa isaatii wajjin akkamittiin akka inni biyya Keebirooniin naqee dhaale akkamittiin immoo akka inni biyya Keebirooniin sana Waaqayyo karaa Musee garbicha isaatii biyya atan madattee ilaalte sana siifan kenna jedhee naa kakateera. Kanaaf biyya isa Waaqayyootu ani lubbuun jiru bara waggaa 40ffaa kootti karaa Musee garbicha isaa dubbate sana anillee amma nama waggaa 85 ta'eera. Humni koo laafne amma yoo ol bahutti gadi bahutti ol galuutti humni koo isuma sana jedhee jetti gaafa sana nu barsiise obboleessi keenya Galaan gaafa waldaanatti deebine jechuudha 10 Kaaleb jechuun saree jechuudha. Tarii meebii kalbisa jedhamu irraa dhufe ta'een beeku Arabiffaan kalbii jedhamti miti sareen sababii sanarraati jechuudha. Sababii sanarraa waa'ee seenaa isaatii akkamittiin humni Waaqayyoo isaa wajjin ta'e biyya Keebiroon jedhamtu sana ishee biyya Yihuudaa keessaa akka inni Waaqayyo kakuudhaan isaaf kenne dubbata. Egaa Kaalebii fi Iyyaasuun jara sana keessaa tokko. Seera bahuudha kun. Seera Lewwotaa keessatti Waaqayyo wantoota gurguddaa hedduu hojjete. Tokko seera bahuu keessa utuu hin xumuriin seera keessa deebii kana keessatti Waaqayyo Museetti abboommii kenne. Seera Museetti Waaqayyo abboommii kenne seera Lewwotaa keessatti immoo dhufee lubummaan akka itti fufuu ta'e. Lubummaan mana Waaqayyoo keessatti dunkaana dhaabuun dunkaanni yeroo sana bakkaa bakka dhaabbataa deema akkuma isin beektan macaafa kakuu moofaa keessatti hamma bara Daawititti dunkaanni yookaan immoo taabota kakuu Waaqayyoo inni Museen fidee dhufe suni seera bahuu boqonnaa 18 kee booddeedha kan isaanii aariirraan kan ka'e lafaan dha'ee Museen gaafa fidee dhufe cabse jechuudha. Yondoo goruudha baaddee seera bahuu keessatti kan inni Museen naqee fidee dhufe jechuudha. Taabota sana gaafa inni tulluu seenaatti ol bahee Waaqayyo dhaqeessa fidii jennaan harkaa fidee dhufe yeroo inni fidee dhufutti immoo Arooniif Miriyaam yookaan jarri Israa'eloonni sangaadhaaf bifa sangaatiif bifa maalii tolfatanii warqeerra meeshaa waan adda addaa tolfatanii Waaqayyoon waan aarsaniif Museen gaafa dhufee argu adda isaarra bidda ture. Sabni sun maal ta'a ture? Yeroo Musee ilaalan adda isaarraa biddi jira ture. Yeroo inni ilaalu hin calaqqisa. Kanaaf inni maal godha? Adda isaan uffata ture. Kanarraan booddee yeroo isaan deebi'anii dhufanii Waaqa biraa dhaabbatanii sagadaa jiru.
kanarraan kan ka'e aariirraan kan ka'e taabota sana lafaan dha'ee cabse Waaqayyo amma deebii muka ta'urraati hojjedhu jedheen taabota sana jechuudha. Egaa yeroon suni macaafa seera Lewwotaa keessatti tokkoffaa yeroo qullaa'ummaa yeroo lubummaa fi yeroo taabota yookaan immoo maanni godoon taabonni keessa taa'u Waaqayyoof bakka bakkatti yeroo hundumaa kan inni itti iddoo qulqullinaa qabuu fi qulqullummaatti jiraatanii seera luboonni keessatti hojii hojjetanii fi Israa'eloota 12 keessaa gosti tokkittiin gosi Lewwota jedhamtu mana Waaqayyoo keessaa akka hojjetaniif aarsaa akka dhiyeessanii fi fuula Waaqayyoo duratti gatii qalmaa gugee wantoota adda addaa wanta dhiyaatu isaan aarsaa dhiyeessa malee namni biraan aarsaa dhiyeessu. Aarsaan sababii cubbuutiif dhiyaatu inni akka bara kakuu moofaa gugee maaloon sun hundumtu dhiiga Yesuus Kiristoosiin fannoo irratti nurraa cinqaarame. Maqaan isaa eebbifamu. Hin hafeeka. Silaawatu bara kakuu moofaa ta'e namoonni jajaama namoonni qaamni isaanii irru namoonni miilla hiitaa namoonni lamxii mana Waaqayyootti hin galani lamxii sana hundumaa Yesuus Kiristoos si'a dhumaaf isa bara baraa si'a tokkichaan nurraa dhangalaase. Maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf seera Lewwotaa jedhame. Seerri Lewwotaa akkuma maqaasaayyuu Lewwonni Israa'eloota 12 keessaa gosa tokko akkuma sana immoo seera qulqulleessuu mana Waaqayyoo keessatti akka isaanitti hojii hojjetanii ta'ee jechuudha. Itti fufee seera lakkoofsaati. Seera lakkoofsaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti maal jedhee Waaqayyoo sabni Israa'el ba'anii waggaa lammaffaaf ji'a lammaffaa isaaniitti biyya Gibxiitii ba'anii Waaqayyo sabni kun garmalee baay'atee wanta jiruuf lakkaa'e saba kana lakkoofsa keessa naagash jedheen seera lakkoofsaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko amma 3 itti hidhatanii yoo dubbifattan sababii sanaarraan kan ka'e macaafumti sun seera lakkoofsaa jedhame. Seera lakkoofsaa keessatti wantoota gurguddaa hedduutu hojjetame. Egaa Waaqayyo wantoota hojjetame sana isin hunduma isaa dubbifachuu dandeessu. Macaafa dubbisaa isiniin jedheera. Itti fufee seera keessa deebii dhaga'ama. Inni shanaffaan seera keessa deebiidha. Seera keessa deebiin macaafa seera uumamaa, macaafa seera ba'uu, macaafa Lewwotaa fi seera lakkoofsaa walitti qabateetu Musee waggaatti wanta isaan akkamitti ayyaanni waggaa akka geggeeffamuu qabu, akkamittiin aarsaan geggeeffamuu akka qabu, akkamittiin immoo sagalee Waaqayyoo irraa sabni kun bitatti yookaan mirgatti akka isaan hin gorree fi sagalee kana duwwaa qabatanii fuulleffatanii fuulduratti akka isaan deemaniif yeroodhaa yerootti ji'a 3 ji'a 6 sagalee Waaqayyoo kana keessa deebiidhaan saba kanatti hima. Sagalee Waaqayyoo gooftaan keessan isinitti hime sanni isin gorse sana irraa gara bitaatti yookaan gara mirgaatti hin gorinaa jedheetu saba sanatti hima. Sanarraan kan ka'e macaafa keessa deebii jedhameetu macaafa 5ffaa irratti macaafa seeraa 5ffaan barreeffame. Maqaan isaa eebbifamu. Macaafota seenaatti dhumna. Macaafa seenaa, macaafonni seenaa, macaafa 8tu jira. Macaafa 13tu jira. Macaafota seenaa 13 sana isaan eenyurraa ka'u Iyyaasuudha. Macaafa Iyyaasuuti, macaafa abboota firdiiti, macaafa Ruuti, macaafa moototaa tokkoffaa, macaafa Saamu'eel isa duraa, macaafa Saamu'eel isa lammaffaa, macaafa moototaa isa tokkoffaa, macaafa moototaa isa lammaffaa, macaafa seenaa baraa isa tokkoffaa, macaafa seenaa baraa isa lammaffaa, macaafa Iziraa, macaafa Naahimiyaa fi macaafa Ruuti jechuudha. Isaan kun macaafota seenaa baraa jedhamaniitu waamamu jechuudha. Egaa kana beekuuti isin irra jira macaafa seeraa, macaafa seenaa. Isa booddee macaafota 13 kana paastiriin na sirreessaniiru Waaqayyo sana eebbisu. Asuma teenyeetu dogoggora yoo dogoggorre walumatti wal sirreeffachuun dirqama keenya mitiire. Akkuma bakka gaafuma nu fe'as isin barsiisu isin tajaajilu yookaan wal tajaajilu waanuma guutuutti nun ilaalina. Hundumti keenya dadhabina qabna namti Yesuusin malee jabaan hin jiru. Dhuguman isiniin jedha. Kanaaf egaa macaafi seenaa 13 kun akkuma isinitti hime macaafota seenaa kana keessaa kan nama ajaa'ibu bara Iyyaasuu keessaa wal harkaa fuudhiinsa geggeeffame macaafa Iyyaasuu irratti akkuma isinitti hime macaafa seeraa macaafa keessa deebii gara dhumaa irratti Museen boqonnaa 30 macaafa keessa deebii seera keessa deebii boqonnaa 34 irratti Museen maaliif akka du'e hin beeku dachaa lafattii jedhamte sana tulluttii sanarra ga'ee akka inni lafa sanarratti boqotee fi harki Waaqayyoo akka sawwaale biyyicha kana ani nutuun galin akka yaa Iyyaasu jedhe ani biyyichatti hin galtu naan jedheera Waaqayyo ati garuu cimii ija jabaadhu saba kana fuudhii maal godhi deemi fuulduratti Waaqayyo si wajjinin ta'a akka gamna jabaatti akka humna jabaatti lola jabaatti si loltuu jabaatti Waaqayyo si wajjinin ta'a jedhee adaraa Iyyaasuutti kenne. Macaafa Iyyaasuu irraa kanaaf macaafa seenaa baraatti fufee jechuudha. Iyyaasuun immoo bara isaa keessatti adeemsa deeme kana keessatti saba kana fuudhee akka isaan gara bitaatti gara mirgaatti hin gorreef maal godhe? Saba kana yoo barbaade hin lola.
kaa gara fuulduraatti deemaa jedheen warra argitan kana waaqayyo lammaffaa ija keessanii nu deebitanii argitanii jedhee akkuma bara Museetti dubbataa ture bara Iyyaasuuttis waaqayyo hamma inni Iyyaasuun ija duudhaa dhaabee lola loleen beeku waaqayyo hin beeku waaqayyo harka Iyyaasuutiin ija duudhaa dhaabeera dinqiin kana caalu maaltu jira hamma naqee Filisteemota jaabee lolee moo addee deebi'utti ija duun kun iddoo ishee dhaabbattu waaqayyo waa'ee keetiif wanti inni hin goone hin jiru waa'ee kooti waa'ee keessanii waaqayyo wanti inni hin goone hin jiru hamma nuti lollee deebinutti hamma nu ijaa baanutti jalloota irratti har'as waaqayyoon callisu maqaan isaa eebbifamu tulluu mooreen irratti tulluu sana irratti dhaqee ija duu sana limiin dhaabeef waaqayyo wajjin kallattiidhumaan akka Museetti walitti dubbatu Musee duwwaadha namni waaqayyo wajjin walitti dubbataa ture jechuudha. Kanaaf egaa waaqayyo bara Iyyaasuutti akkuma waaqayyo karaa Musee garbicha isaatti dubbate Iyyaasuu gargaaree geggeessee jabina guddaa isa hidhachiisee mo'ichaan isa geggeesseetu waaqayyo waan guddaa godhee dhuma irratti Iyyaasuu 24 irratti aniif manni koo waaqayyoon hin waaqessinaa filachuun kan isiniif ta'u filadhaa haareessa xumuraa irratti jechuudha. Waaqayyo waaqeffachuun ittuma fufa. Ameen. Aniif manni koo waaqayyoon hin waaqeffannaa filachuun kan isiniif ta'u filadhaa. Kanaafi egaan iyya bara Iyyaasuu irratti jalqabe egaa macaafa Iyyaasuu macaafa seenaati isiniin jedheera itti fufee macaafa abboota firdiiti macaafa abboota firdii keessatti wantoota ciccimoo hedduutu jira waa'een booji'amuu saba Israa'el waggaa 7 biyya Miidiyaanitti booji'amanii turanii akkamittiin achii dhaqee akka saba sana waaqayyo biyya Miidiyaan keessaa isaan baase waggaa 7 jechuudha Geediyoonitti fayyadame Geediyoonin milikkitoota sadan sana akka gaafate macaafa abboota firdii irraa jalqaba. Achuma keessaa immoo sababii gaggabaabsuudhaaf jecha malee silaa utuun diigee isinitti meenatti tola ture. Sababii sanarraan garuu kan nama ajaa'ibu macaafa abboota firdii keessatti kana duwwaa utuun taane Simsooniin illee waaqayyo akkaataa humna jabaadhaan itti fayyadame dubartittiin ni naqatee ture fuuchuu didee intala Filisteemotaa sana fuuchuu didee yeroo inni intala Filisteemotaa sana jaallate haati isaaf abbaan isaa irratti hin beekne ture guyyaa tokko karaa deemu leenca qabee maal godhe gargar kute leenci sun hin raamma'ee tottoreetu akka waan gaagura ta'eetti keessi isaa hafee jedha macaafa qulqulluun isa booda maal ta'e kanniisi dhaqeetti galee keessa isaatti dammeesse yeroo dheeraa booddee ammas karaa sana darbee intalattii warra Filisteemotaa sana jaallatee shiriiru sana ilaallachuuf utuu deemaa jiru kanniisa keessatti dammeesse sana keessa damma baasee ofiis nyaatee fuudhee galee warra abbaa isaa faadha isaa nyaachiseera mitiire egaan dammi sun damma sanaan qabee ibboo tokko ibbifatee ture isa nyaatu keessa wanta nyaatamutu ba'e isa jabaa keessa ammoo maaltu ta'e jedheetu ibboo kana misa Filisteemotaa ibbifatee ture maqaan waaqayyoo haa eebbifamu damma caalas maaltu minyaale leenca caalas maaltu jabaa tare waan jedhamu deebisuu fi dadhabanii adabamanii fi kanarraan kan ka'e achirratti dhaqee jechuudha. Simson misa Filisteemotaa nama 35 fixee deebi'ee dhufee intalattis fuuchuu dide intala isaallee intala inni naqatee ture eenyu fuudheedha miinzee isaatti heerumsiise jedhamti abbaan isaa kana booddee akkamiimmoo akka ture akkamiimmoo miinzee kootti intalatti heerumsiiftan jedhee dhaqee walitti qabee mana isaanii abiddatti naqee wangoota 300 laga keessa waame maal godhan abiddatti qabsiisee cidiidhaa fi tuullaa midhaan Filisteemotaatti gadhiisedha. Tuullaa diina keessanitti abidda gadhiisu waaqayyo. Tuullaa diinota keessanitti abidda gadhiisu. Abidda sana gaditti dhiisee wangoonni fudhattee mandara sana guutummaa keessa midhaan isaanii wanta tuullaa midhaan isaanii ta'e hundumaa xabgootee fixe. Kana eenyu godhe jennaan eewuda jedhanii gaafa sana Simsoontu godhe jedhanii. Sababiin isaa maaliif? Intala isaanii sana fuuchuu hin barbaanne atoo dhiifteettaa jedheen eenyutti heerumsiise jedheen abbaan ishee miinzee keettan heerumsiise jedheen. Sababii sanarraa wangoota ergaa ergee dhaqee midhaan sana xab godhee abiddatti naqee jalaa fixe diina keessanitti waaqayyo abidda isiniif haa naqu fuula keessan duraa abidda humna isaa ergees isin duraa haa gubu. Egaa sababii kanaatiif macaafa abboota firdii kana keessatti dinqii gurguddaa hedduutu hojjetan. Macaafa Ruutiin keessatti akkuma isin beektan iyyuu seenaa Ruutiin hin beektu Ruutiin akkamitti akka isheen Mo'aabitti gadi buute Mo'aabiin keessaa immoo waaqayyo akkamitti ishee gargaaree deebitee akka isheen ilmaan ishee achitti harkaa dhumanii akka isheen deebitee dhuftee haadha maasii akka isheen taate hin beektu No'aamii jala akka isheen turte jechuudha Ruutiin. Sanyii ormaa keessaa dhuftee dhaaltuu mana mootummaa yookaan mana mootii taate maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaan macaafa seenaa jedhame innis. Macaafa mootota tokkoffaaf lammaffaan Saamu'eel tokkoffaa keessatti waaqayyo bara Eelii keessa dinqii godhe.
Maqaan isaa eebbifamu. Macaafa Saamu'eel tokkoffaa keessa yoo ta'e dubbiftanii yerootti Waaqayyo waggaa 400 callisee turedha dama miti. Akkasii jedhu waggaa 100 ani nan baradhe waan ta'eef jechuudha. Waggaa 400 callise Waaqayyo kan jedhamu kun maaliif yoo jettanii Waaqayyo tutuun dubbatin ture jedhama yeroo sana. Bara Eeliifaa sana keessa. Eeliin immoo luba mana Waaqayyoo ture. Haa ta'u malee Waaqayyo maal godhe halkan tokko dhaqee Saamu'eelin waame. Innoonuma fiiga gara Eeliitti. Ammas dhaqee waame gara Eeliitti fiiga. Dhumarratti maa jedhan Eeliin mee asan jiraa dubbadhu jedhiin jedhe. Mee asan jiraa dubbadhuudhaan mee Waaqayyoodhaan. Asan jiraa dubbadhuudhaan akkuma sana isiniif haa ta'u. Yoo isin asan jiraa dubbadhu jettanii Waaqayyo isinitti dubbata har'as. Waaqayyo natti dubbata har'as. Waaqayyo nutti dubbata. Kanaaf asan jiraa dubbadhu jedheen yeroon sun yeroo callisu Waaqayyooti jedhama. Sababii kanaafitu sagaleen namaa bade sagaleen Waaqayyo waan irraanfatamee tureef yeroo sanatti Saamu'eel gara Eeliitti fiigaa turedha. Kanaaf macaafa Saamu'eel tokkoffaa keessatti kan inni lammaffaan dibamuudha. Inni shuumamuu yookaan immoo mootii isaanii jalqabaa Saa'ol yeroo inni itti dibamee lafaa ka'edha macaafa Saamu'eel tokkoffaa keessatti. Mootiin moosisee jedhan ana sa Waaqayyo waaqa isaanii ta'e mootii waaqaaf lafaa tuffatanii waan jiraniif amma sabni kun mootii barbaanna jedhani dhaqii dibiif jedhee Waaqayyo Saamu'eeliin. Kana booda maal godhe Saamu'eel? Dibee lafaa kaasee Israa'el irratti mootii jalqabaa Saa'oliin dibee moosiseef. Erga dibamee moosifamee booddee Saa'ol saba sanaaf bu'aa buuseera. Garuu hamma Daawitiin hojiin hojjenne. Sababiin isaa maaliif? Inni hinaaffaa jalqabe. Waaqayyo garuu Daawitiin to'achuu barbaadeeti. Maqaan isaa eebbifamu. Dhumarratti macaafa Saamu'eel isa lammaffaa keessattis yoo deebita ilaaltan gasuma boqonnaa kana tokkoffaa keessatti wanti inni kaasu Saamu'eel bara sana keessatti hojii gurguddaan hojjete keessa Daanii amma Filisteemitti biyyoota 127 irratti humni Waaqayyoo humna jabaadhaan raajummaa cimaadhaan Israa'elin geggeessaa ture. Bara sana keessa jechuudha bara Saamu'eelin keessa. Saamu'eel bara isaatti Waaqayyoo hojii dinqii qabu ittiin hojjetaa ture. Kani utuun harree barbaaduuti miti kan inni dibe harree Qiish abbaa isaatii utuu barbaaduutidha Saa'ol gaafa dibame. Gaafa dibamu immoo afaan haaraa dubbachuu isaarraan kan ka'e inni kun mammaaksa ta'e namootatti iyyoodha. Waaqayyo akka kana ayyaana akkasii isin irratti dhangalaasu. Egaan Saamu'eel lammaffaa keessatti akkuma isin beektanii Saamu'eel lammaffaa keessatti immoo seenaa eenyuuti hamma dhufee Daawit irraa ka'ee hamma dhaqee eenyuun ga'utti ilma Solomoon Solomoonin dabalatee ilma isaa Rehoobiyaamiif Yeroobiyaam kan jedhaman beektu. Waa'ee Yeroobiyaami ilma Naabaatis isiniin jedheera waa'ee Yeroobiyaam immoo ilma Solomoon isa dhumaati. Isa aangoo qabate bara Israa'elotaa keessaa bara ilma Solomoon Yeroobiyaam isa jedhamu sana Israa'elonni gargar cabde. Gaafa isheen gargar cabde sana maal jedhame gaafa sana yaa Israa'el gara godoo keetti jedhame. Sababii maali akka gargar caban beektu? Namoota jaarsoliitu ka'anii isa bira deeman inni filatamuuf utuu jechaa jiru. Waaqayyo garuu eenyuuf waadaa galee jira? Rehoobiyaamiif waadaa galee jira. Rehoobiyaam ilma Naabaat isa jedhamuuf waadaa galee jira Waaqayyo. Namichi waadaa galeef sun immoo biyya baddaa gara baddaa Yihuudaatii bahee dhufeetu tunni karaa deemaa jirutu carqii uffatee deema. Carqii isaa kana bakka 12tti kutee mee ati kan sitti tole fudhadhu jennaan carqii iddoo meeqa fudhatee? Iddoo 10 fudhatee iddoon tokkittiin tokko immoo harkatti haftee raajii gara biyya Yihuudaatii dhufe sanarratti. Kanaaf Rehoobiyaam isa sanyii Naabaat ilma Naabaat jedhu sanatu carqii 10 fudhate. Kana jechuun maal jechuudha? Ilmi Naabaat Iyyooreba'aam. Yeroobi'aam. Ilmi Solomoon immoo Rehoobiyaam jedhamu. Isaan carqii sanarratti adda gaa wanti amma isinii galuu qabu carqittiin dubbii guddaa qabdi. Carqiin bakka 12tti raajiin sun kutee inni sun carqii bakka 10 fudhate suni fakkeenya Israa'elota gosa 10 fudhateera. Isheen tokko taate amma silaa lama tafuu qaba ture miti carqii tokkittii fudhate ilmi Solomoon sun jechuudha. Carqiin tokko akkam taate jettanii waan kana isin barsiiseen ture yaadattu ta'e 2000 achi yeroo charchii Yaaqoobiin turre akkamitti akka isheen Israa'elonni gidduu badde seenaa sana isinii kaaseen ture akkamitti gosi tokko Israa'el keessaa bara sana baddee akka isheen turte baddee turte bara kakuu haaraa keessa immoo argamteetti Israa'el akkamitti argamte teessoo Israa'el hunda 12 irra taa'ee firdii kan kennusii jedhe Waaqayyo itti dubbatee ture immoo maal arganna gaafa inni jedhu macaafa kakuu haaraa keessatti yeroo sana akkamitti badde kan jedhuuf immoo akkamittiin seenaa sana
haadhi manaasaa jechuudha warra geebiyaa namicha geebiyaa keessummaa bulee haadha manaasaa jalaa fudhatanii itti ejjanii ganama isheen duutee balbala irratti gannaan haadha manaasaa bakka 12tti kukkutee harreerra kaa'ee gosoota Israa'elootaa 12tti erge sana yaadattu miti guyyaa sana eenyuun hamaa kana nu keessatti hojjete jechuurraan kan ka'e Israa'eloonni walitti waamamanii guyyaa sana eenyuun haadha manaasaa bakka 12tti reeffa haadha manaasaa kukkutee Israa'eloota 12tti ergee ture. Sababii sanarra waraana walitti bananii of keessa sanyii Biniyaamiin balleessaniidha. Macaafa kakuu moofaa sana keessatti kakuu haaraa keessatti garuu argamaniiru. Waaqayyo dhalootatti fufa waan ta'eef araara godha Waaqayyo. Maqaan isaa eebbifamu. Kanarraan kan ka'e egaa achitti yoo macaafa sana keessatti yoo dhattanii ilaaltanii amma Saamu'eelitti kaasee wanti sun macaafa Saamu'eel 1ffaa 2ffaa keessatti guutummaa isaa hidhata. Eeyotti fufne macaafa moototaati macaafa mootota 1ffaa mootota 2ffaa mootota 1ffaa keessatti Waaqayyo dinqii 8 karaa Eliyaasiin hojjete seenaa gurguddaa achitti hojjete bara beelaa ture dubartittii bara beelaa sanallee akkamittiin akka Waaqayyo Eliyaasii wajjin jiru bara dibataas ture akkamitti bara dibataa ture yoo jettan raajota 3 dibe Waaqayyo karaa Eliyaasiin isa booddee warra ganaa ijaa ba'an maqaan Waaqayyo haa eebbifamu warra akkamii beektu gaafa sana anna kan ajaa'ibu keessa gaafa inni dhaqee dhagaa boraafatee ciisu nagaa jireenyi jedhee gaafa Eliyaasitti fufee deemu an kana booda nan barbaachisu du'an barbaada jireenyi nan barbaachisu gaafa dhe anoo ganaa si booddeedha iyyuu lubbuu 7,000 qabadeen miti Waaqayyo ganaan qabadeen isarraan kan ka'e Elsaayinii fi Yehuun ganaa dibamu ture jechuudha. Yehuun akkamittiin akka ilmaan sana lafatti gannaqee hin beektu Ahaab jechuudha. Maqaan isaa eebbifamu. Dubartittii ejjituu sana immoo Waaqayyo karaa Elsaayitiin Israa'eloota gidduudhaa balleessee jechuudha. Kanaaf barri sun bara dibataas ture. Bara maali? Bara mootota 1ffaa keessatti yeroo Eliyaas hojii hojjetaa ture. Erga Eliyaas dinqii 8 sana hojjete booddee ayyaana Eliyaas irra turetu Elsaayitti dabalame. Elsaayin maal jedhe? Ayyaanni sirraa kun dachaa 2 irratti ta'u. Ayyaanni Waaqayyoo dachaa 2 sin irratti ta'u. Ayyaanni Eliyaas irra ture sun dachaa 2 irra ta'e jechuudha. Macaafa 66 keessa sinii deebi'a deetanii. Tariyoonni mata duree kootti deebi'uudhaaf jechuudha. Dhiifamaa garuu. Haa ta'u. Kanaaf egaa obboloota koo akkasittiin qabataa deema. Sagalee sana keessatti Waaqayyo mootota 1ffaa keessatti Eliyaasiin hojjete, mootota 2ffaa keessatti Elsaayiidhaan hojjete, dinqii 16 hojjete. Bara Elsaayis Waaqayyo hojii gurguddaa hojjete. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Waaqayyo hojii hojjeta. Egaan kana duwwaadhaare. Macaafa seenaa baraatii fi seenaa baraa 1ffaadhaaf seenaa baraa 2ffaa keessatti isaan kun waa'ee gurguddootaaf waa'ee seenaa Yihuudootaati. Amma macaafa qulqulluu gaafa dubbiftanii gara maalitti nama deebisaa? Gara macaafa hiikkachuutti gaafa deebiftan gara macaafa seenaa Yihuudootaa yookaan immoo macaafa seenaa Yihuudootaa galmee mana isaanii keessa kan jiru yookaan isaan harkatti kan hafe macaafa qulqulluudhaan ala kan barreeffametu jira jedhu namoonni. Isa kanatu akka inni macaafa qulqulluu kana hiikuuf yookaan immoo taateen macaafa qulqulluu kun gabaabsamee yookaan akka kanatti akka macaafaaf ta'utti barreeffame galmeen waa'een seenaa Yihuudoota bara sana turan immoo baay'inaan 100% galmee mana isaanii keessa jira achirraa argachuu dandeessaa kan jedhutu tiraansileetii yookaan immoo achitti nama dabarsa. Kanaaf macaafa seenaa baraaf 1ffaaf seenaa baraa 2ffaan waa'ee seenaa Yihuudootaa kaasa jechuudha. Waa'ee Naahimiyaatti itti fufee Izraa bara Izraa keessa Waaqayyo akka inni hojii guddaa hojjete immoo macaafa Izraatti itti fufee jechuudha. Macaafa seenaa keessa itti fufee macaafa Naahimiyaatti. Macaafa Izraatiif macaafa Naahimiyaa kana keessa baay'ee isaa kan inni tolu keessa keessumaa bara Naahimiyaa keessa Waaqayyo hojii ijaarsaa jalqabe miti deebifanii ijaaramuu kellaa Yerusaalemiin jalqabe. Yeroo sanaadha yeroo Balaami Balaaqeen dachaatti gadi waamaa turanitti lakkeen hojiirra jira jechaa ture. Innaa yeroo sanatu Waaqayyo hojii hojjechuu jalqabe. Izraa keessatti garuu maa jedhe Waaqayyo? Addanaa baasee jedhe Waaqayyo. Izraadhaan bokkaa yandoof dubbiin kun gaafa sana roobeedha Izraa keessatti. Bokkaa yandooniif bokkaa dubbiin kun gaafa sana roobe jechuun sabni kun haadha manaa isaanii kun ijoollee isaaniitii wajjin nurraa adda ba'an qomoormaa adda baasi. Waaqayyo warra hin taaneedha waan ta'eef sabni kun fuudhaaf heerumaa wal makeera addanaa baasiidha Waaqayyo Izraadhaan. Bara Naahimiyaa immoo Waaqayyo ijaarsa jalqabee jechuudha. Itti fufee inni xumuraa Asteer jechuudha. Macaafa Asteer immoo isin akka macaafa seenaati achirratti dhaabnaga maqaan isaa eebbifamu. Macaafa 13 kun. Macaafa raajotaa immoo walumaa gala macaafa raajotaa 17tu jira. Macaafa raajotaa gurguddaan 5
macaafa xixiqqaan 12 jechuudha. Kanaaf macaafa raajotaa gurguddaa shanan suni macaafa raajii Isaayyaas, raajii Ermiyaas, macaafa Faaruu Ermiyaas, macaafa Hisqeel raajichaa fi macaafa Daani'el raajichaati jechuudha. Isaan kun macaafota raajii gurguddaa shanan jechuudha. Macaafota raajota xixiqqaan immoo 13 isiniin jedheera. Macaafota raajii xixiqqaan suni Hosee irraa ka'eeti jechuudha. Guutummaan isaa 13 isin naqaa dubbifadha. Macaafa raajotaa 13 kana keessaa boqonnaa lakkoofsa malee boqonnaa kan hin qabne Obaadiyaadha. Macaafa Obaadiyaa raajichaati. Walumaa gala gaggabaabsuuf jecha rivee isinitti muufadhaaf jedheeni kan biraa gaamma erga macaafa raajii kana gaa macaafa kakuu haaraa 39 kana isinitti mee fixee booddee amma macaafa kakuu haaraatti dhumna. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Jireenyi keenya jireenya kakuu haaraati waan taaneef dhaloota kakuu haaraa bara haaraa waan taaneef amma macaafa kakuu haaraatti kan gaafa dhumnu wangeela Yohaannis irraa jalqaba. Wangeela Maatiyoos irraa jalqaba jechuudha. Wangeelonni arfan jiran kun wangeela Maatiyoos, wangeela Maariqoos, wangeela Luqaasii, wangeela Yohaannis kun wangeelota kakuu haaraa gooftaa Yesuus Kiristoosiin duukaa deemanii waa'ee seenaaf taatee bara sana ta'e guutummaa kan barreessaa turanidha. Maatiyoos akkuma isin beektan maqaan isaa jalqaba gaafa waamame Leewwii jedhama. Kanaaf Maariqoos immoo akkuma seenaa macaafa qulqulluu keessatti dubbatu akkaataan namoonni tokko barsiisanitti gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos fannifame amma dhuma fannootti duukaa jira garuu bartuutti waamamne. Maatiyoos bartuu miti, Luqaas bartuu miti, bartoota 12 keessa jiran isaan lamaan jechuudha. Yohaannis garuu bartuudha. Bartuu isa kam? Inni jalqaba waamame Maatiyaasi. Warra arfan bartoota arfan jalqaba waamaman keessaa immoo Yohaannis obboleessa Yaaqoobii jechuudha. Haa ta'u malee Yohaannis wangeelota macaafa qulqulluu 5 barreesse. Wangeela Yohaannis tokkoffaa, Yohaannis lammaffaa fi Yohaannis sadaffaa mul'ata isaati 5 barreesse jechuudha. Kana qabataa deemuutu isinirra jira. Itti fufee wangeelota kana keessaa Luqaas macaafa hojii ergamootaatiif wangeela isaatu barreesse. Akkuma isin beektan iyyuu Luqaas gaanii akkama jedhamutti iyyuu eenyutu isaaf akka dhugaa ba'e Qorontos tokkoffaa Qolaasaayis 4:16 natti fakkaata laata akkasii wal dorgoruu baadhee maal jedhe Phaawulos gaafa sana Doktor Luqaas inni abbaa qorichaas nagaa isiniif dhaama jedhe waa'ee isaa dubbate. Bara Phaawulos tajaajilaa ture sana duukaa tureera. Phaawulos duukaa tureera. Wanta ergamoonni hojjetaa turanis yeroo sanatti inni dhaggeeffataa ture. Sababii sanarraan kan ka'e wangeela barreessaa ture. Kan inni hojii ergamootaa barreesse bara 60 hamma 63 yookaan 65 gidduudhaadha Luqaas. Garuu kan inni wangeela barreesse 60 hamma 80 gidduudha tilmaamaan jechuudha. Bara sana dhaloota Kiristoos booddee kanarraaf wangeela akkasittiin wangeela arfan kan wangeelota amma kakuu haaraa jiran keessaa macaafa seenaa jedhame kan beekamu hojii ergamootaati. Hojiin ergamootaa maaliin macaafa seenaa jedhama yoo jettanii isa Yoel boqonnaa lammaffaa keessatti dubbate bara sadhumaa sanatti intaloonni keessan raajiin dubbatu, abboonni keessan abjuun abjootu, dargaggoonni keessan immoo mul'ata hin argu inni jedhame sun riviizhin ta'ee dhufee hojii ergamootaa keessatti raawwateera. Wantoota ta'ee darbe yaadachiisaa ture. Phaawulos illee hojii ergamootaa keessatti waamame. Akka inni immoo hojii ergamootaa kana Luqaas barreessu wanti cimsu inni guddaan Luqaas yeroo sanatti barreessaa ture inni reefu waamama. Phaawulos waan jedhuuf baay'een Phaawulos jiru baay'een Musa waan jedhaniif jechuudha. Egaa hojii kanatti ibseen dhufa walumaa galagaa amma Roomaa irraa jalqabee Phaawulos hojii yookaan immoo macaafota ergaa 13 barreesse jechuudha Phaawulos. Macaafonni ergaa kan biraadhaan namoota biraadhaan barreeffaman immoo 8. Macaafota Phaawulos barreesse sana jechuudha. Macaafota Phaawulos barreesse sana Roomee irraa kaatanii jechuudha. Roomee, Galaatiyaa, tokkoffaa Xiimotewos, tokkoffaa lammaffaa Xiimotewos, Tasalonqee, tokkoffaa Tasalonqee lammaffaa, Efesoon, Tiitos, Filimoonaa jedhamu isaan kun. Isaan kana 12 Phaawulostu barreessee jedhama. 8 immoo namoota adda addaatiin barreeffame isa jedhu. Macaafota ergaa Phaawulos barreesse keessaa boqonnaa kan hin qabne lakkoofsa malee eewudha Filimoonaadha. Filimoonaan boqonnaa malee lakkoofsa malee boqonnaa hin qabu jechuudha macaafa ergaa keessaa. Akkuma sila macaafa raajotaa keessaa waa'ee Obaadiyaa isinitti hima. Macaafota namoota 8 yookaan immoo namoota adda addaa 8 barreeffamanii isaanis ergaa Yohaannis tokkoffaa, ergaa Yohaannis lammaffaa, ergaa Yohaannis sadaffaa, akkasumas ergaa Yaaqoob, Phexros tokkoffaa, Phexros lammaffaa,
fi ergaa Yihuudaati jechuudha. Isaan kun namoota adda addaatiin barreeffamanii walumaa gala 8 fi 13 jechuudha walitti 21 jechuudha macaafni ergaa. Inni xumura mul'ata Yohaannis inni immoo macaafa raajii jedhamani macaafa raajii jedhama macaafa kakuu haaraa keessaa kana akkasiidha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Ameen jettanii? Ameen. Mata duree koo gabaabseen itti isinii dhufa namoonni macaafa qabdan gabaabseen dafeen isinii bu'aa sa'aatiin haa ilaala. Gaheera nan dhaabinaan jira dhugum. Okay. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 35 amma 44 itti al tokko dhaqa. Wangeela Maatiyos 24. Boqonnaa 24 lakkoofsa 35 amma 44 itti ani gabaabsee manni xiqqoo isaa dubbisee. Kan biraa immoo paasteriin Maarqos 13 32 amma 36 Galaan immoo Luqaas 17 sagalee kana walitti hidhuu barbaadeetani gabaabsee Luqaas 17 22 amma 30 Galaan dubbisine naa dubbifta booddee ana sirraan dubbisee tan al tokko ilaagaa mata duree koon irraanfatina dammaqi qophaayi mata duree jedhuttan isinii dhufaa jira sagalee silan kaasee jalqabaatti wanta isin deebisuu jira waan ta'eef hin irraanfatina. Yesuus itti dabalee guyyicha sanaa fi yericha sana garuu abbaa koo duwwaatu beeka malee ergamoonni waaqarraa ilmis namni tokko illee kana hin beekan. Bara Nohitti akkuma ture bara dhufa ilma namaattis akkasuma hin ta'a. Bara sanaa bishaan badiisaa ture hamma gaafa Nohi markabatti galeetti namoonni nyaachaa dhugaa fuudhaa heerumaas turan. Isaan hamma gaafa bishaan badiisaa dhufee hunduma isaanii haree sokkeetti utuu hin beekin akka turan bara dhufa ilma namaattis akkasuma hin ta'a. Gaafas namoonni lama lafa qotiisaatti hin argamu. Inni tokko hin fudhatama, inni kaan immoo hin dhiifama. Dubartoonni lama dhagaa daakuutti hin daaku, isheen tokko hin fudhatamti, isheen kaan hin dhiifamti. Kanaafis gooftaan keessa yoom akka dhufu hin beektan dammaqaa. Abbaan manaa halkan keessa yeroo hattuun itti dhuftu utuu beekee hin dammaqaa mana isaas hin qochisiisu ture. Kanas immoo yaadadhaa. Kanaaf isinis immoo qophaa'oo ta'a. Ilmi namaa yeroo isin quba hin qabaatinitti hin dhufaa jedheen maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Sagalee kana gawaa meeqa walitti dheetu barreessaan ergaa kanaa Maatiyos riviizhin godhe yookaan immoo keessa deebiisaa dubbate. Yericha yookaan guyyicha dhufa ilma namaa sana namni beeku hin jiru. Isin maal ta'a? Qophaa dammaqaati argama. Bara dhufa ilma namaa sanatti akkuma bara Nohii ture sana. Yeroo hamma gaafa Nohi markabatti galeetti namoonni hin fuudhu, hin heerumu, hin qotus, hin facaasus turani. Akkuma kana gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu namni tokko iyyuu hin beeku abbaa gosa waaqarraa malee namni tokko iyyuu beekuu hin danda'u. Kanaaf isin immoo dammaqaati qophaa'aa argama. Guyyaa sanatti abbaan manaa tokko utuu hattuun akka isheen dhuftu beeke mana isaa silaa hin qochisiisu ture. Dammaqee mana isaa sanarraa hattuu isa hin eeggata ture. Kanaaf anis isinittan hima gooftaan Yesuus Kiristoos guyyaa inni dhufu hin beekamu waan ta'eef isinis dammaqaa qophaa'aa argama. Ameen. Dammaqaa qophaa'aati argama. Ilmi namaa deebi'ee dhufa. Nan dhufa jedheera Yesuus. Maraanaata ameen. Faarfannaa Galaanfaa yeroo darbe kwaariidhaas irratti faarfatan tokko imimmaan nurra dhangalaasee gaafa sana ayyaanni guddaaniitu sagantaa garasii irratti sagantaan gabaabbatee adda cite utuu guyyaa guutuu faarfataa oolle jecha maraanaata dhugan baay'ee namatti tola. Yesuus Kiristoos dafee nuufa dhufu. Gidiraan biyya lafaa kun har'as boris lubbuu dhalootaa, lubbuu qulqullootaa, lubbuu wangeelaawwotaa, lubbuu Waaqayyoof warra adda ba'anii hedduu seefitte lafa kanarra. Deebi'ee gooftaan nuufa dhufu. Maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf egaa dammaqaa bara Nohitti akkuma ture bara dhufa ilma namaa dhufa Yesuus Kiristoos sanattis akkasuman ta'a. Utuu isin ittiin beekin utuu isin raftanii jirtanii isinirra ba'uu danda'a jedheetu waa'ee isa bara Nohii sana Waaqayyo bishaan badiisaa lafa kanarratti fide. Boqonnaa 7 irratti kan nama dhibu keessaa Nohiin maal jedhe Waaqayyo anarraa ka'ee gaabbe. Boqonnaa 6 irratti hin gaabbe. Waaqayyo nama uumuusaa hin gaabbe hin jibbe. Boqonnaa 7 irratti erga lafa kanarraa cubbamoota sana bishaan badiisaa sanaan fixee booddee immoo maal godhe?
Ankana booddee bishaan badiisaa lafa kanarratti dhufee akka inni lammaffaa lafa kanarraa bishaaniin nama balleessu namni cubbuu hojjete cubbuudhuma isaatiin du'a malee jedhee Waaqayyo kakuu galee boqonnaa salgaffaa irratti. Milikkita kakuu sana immoo maal dhaabeedha samii keessa Waaqayyo sabbata kaa'ee jedha. Sabbanni isin amma samii Waaqa irratti yeroo duumessa argitan sabbata Waaqayyoon namiti nuuni akka biyyaatti duriyoon gara sanatti galagaltaniin fincaa'inaa fa'aa jedhanii nutti muture yaadattu ta'e ijoolleen niira. Kanaafi sun milikkita Waaqayyoo Nohiin galeedha. Maqaan isaa eebbifamu. Milikkita kakuuti. Lammaffaa Waaqayyo kun milikkita dheen. Milikkiti kun lammaffaa anaaf si gidduutti kakuu bara baraatiidha. Kanaaf akkasitti itti dubbatee naa dubbisaa baaster. Wangeela Maarqoos boqonnaa 13 lakkoofsa 32 amma 37. Yesuus itti fufee guyyicha sana yookiis yericha sana garuu abbaa koo duwwaatu beeka malee ergamoonni Waaqarraa ilmis namni tokkollee kana hin beekan. Akeekkadhaa dammaqaas. Yerichi sun yoom akka ga'u hin beektan. Kun akka nama mana isaa dhiisee biyya fagoo dhaquudhaaf ka'eeti. Inni hojjetoota isaatiif aboo kenne. Tokkoon tokkoo isaaniitiifis hojii hojjetan isaaniif kenne. Karra eegduudhaan immoo hin dagatin dammaqi jedhee abboome. Egaa dammaqaa abbaan manaa yoom akka dhufu galgala dhufaa fi halkan walakkaa dhufaa iyyan daanqoo dhufaaf ganama dhufaa hin beektanii. Yeroo isaa quba hin qabaattanii yoo dhufe utuu isin rafaa jirtanii akka isin hin argannetti kanan isiniin jedhus nama hundumaan nan jedha dammaqaa isaaniin jedhee. Ameen. Waaqayyo dachaa siraa eebbisu. Egaa barreeffama kana irratti maaliif macaafa kana macaafni kun sadanuyyuu wangeelota arfan keessaa Yohaannis dubbii kana hin barreessine kan isin ajaa'ibu. Hin barreessin. Maaliif barreessuu dhiise jedhee gaafa waan sana ilaalu Yohaannis yeroo hundumaa iji isaa waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos irratti xiyyeeffannoo kenneeti. Haa ta'u malee inni hin barreessin. Maatiyoosiif Luqaastuu barreesse. Haa ta'u malee kan Luqaasiif kan Maatiyoos wal fakkaata. Maariqoos garuu maal je fakkeenya maaliitiin barreesse namni tokko gara biyya fagoo deemuuf ka'ee qabeenya isaa irratti namoota itti kennee isa tokkootti immoo hedduu karra hedduu godhee itti kennee akka namicha isa gara biyya fagoo yeroo deemu deebi'ee dhufee isaan rafanii argeeti yookaan immoo rafee namni sun rafee akka hin argamneefi. Kanaaf hin rafinaa qophaa'uu ta'a dammaqaa jedhee wanti inni asitti itti dubbatuuf namni biyya fagoo sana dhaqu yoom akka deebi'ee dhufu hin beektanii. Galgala dhufaa halkan walakkaa dhufaa iyyan daaqqoo dhufaaf lafa barii dhufaa isaa hin beektanii isin akkuma nama hundatti himu jedhu isiniinis nan jedha dammaqaa jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos. Ameen. Kun egaa sagalee kakuu haaraati dammaqaa obboloota koo. Gooftaa yoom akka dhufu hin beeknu. Miti mee gooftaan kun guyyaan ni dhufu ituu jala muree nutti meera ta'ee silaa hin ramna turre miti hojii manaa cimaa nutti kenne deeme maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Silaa yoon asuu hin jirtan asuu hin jirru miti. Utuu kana gooftaan nan nufa jedhee guyyaa akkasiin nufa bara akkasiin nufa jedhee beellamee baroota 2000 sana dura himeera ta'e silaaniif isin warra sin jiru sassaabee mana isaa keessa nu galfate Waaqayyo. Utuu hin jaallatin hundi keenya hojii manaa fudhannee ganamaa galgala akkuma warra fatanaa hojjechuudhaan mana barumsaa keessa jiranitti hojii manaa keenya xumurree warra mootummaa isaa eeggatan nu haa godhatu. Egaa dammaqaa mana hedduun isinii har'ammoo anaaf isiniidha. Mana koon sirratti ijaarame miti Yaaqoob gaafatti dubbate Phexroosii Waaqayyo. Egaan dammaqaa har'as aniif isin dammaquun nurra jira. Gooftaan halkan walakkaa dhufaa, tarii galgala dhufaa, tarii ganama dhufaa yookaan immoo lafa barii dhufaa, walakkeessa dhufaasaa hin beennu yoom akka dhufu hin beennu dammaqaa. Haalli barichaa baay'ee rakkisaadha. Biyyi lafaa gara gaggaltoota taateetti. Nuuf garuu Waaqayyo guyyaa tokko ulfina isaatiin ol fudhata. Hin butamna. Yootu akkasitti jirru dhufe jireenyuma keenya kana geeddarama malee du'a foon hin arginu. Maqaan isaa eebbifamu. Garuu dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos jala waa tokko dubbatee jira. Warri guyyaa sana har'a ka'anii Yesuus Kiristoos gooftaadha jedhanii mootummaa Waaqayyootti galan hin dhufaadha.
guyyaadhumaa sanatti har'a kaanii har'a Yesuus Kiristoos gooftaadha jedhanii guyyaa gidiratti sana booddeedha guyyaa gidiraa lafa sana irratti guyyattii ishee 300 ishee waggaa 3 gidiraa lafa irratti dhuftu sana keessatti kun gana waa'ee dhufaatii gooftaa akkuma isin beektan gooftaan dhufeera si'a tokko nuuf dhalateera isa lammaffaan dhufa isa xumuraa gaanuma dhufee lafarraa nu fudhata jechuudha. Gidiraan hin jiru gaafa sana akkuma tajaajilletti akka tajaajilamnetti itti jiraan maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Hin dhufa gaa gooftaan. Sagalee kana gaa nama biyya fagootti fakkeessee barreesseedha. Luqaas irraa dubbisi. Luqaas boqonnaa 17 lakkoofsa 22 hanga 37 isa jiru dubbisaa akkas jedha. Itti fufees bartoota isaatiin yeroon isin itti guyyoota ilma namaa keessaa guyyaa tokko illee arguudhaaf hawwitaniin dhufaa hin argitanis ilaa inni achi jira yookiis inni as jira isiniin jedhu isinis immoo hin dhaqinaa duukaas hin fiiginaa. Balaqqeessi bantii waaqaa gar tokko hamma gar kaaniitti balaqqeessee akka ibsu ilmi namaa guyyaa isaatti akkasuma hin ta'a. Haa ta'u iyyuu malee kana dura harka dhaloota si'anaa kanatti baay'ee dhiphachuunii fi raawwatee tuffatamuun isaaf hin ta'a. Bara Nohitti akkuma ta'ee ture bara ilma namaattis akkasuma hin ta'a. Namoonni hamma guyyaa Nohii markabatti galee bishaan badiisaa dhufee hunduma isaanii balleessee nyaachaa dhugaa fuudhaa heerumaas turan. Bara Looxis akkuma kana ta'e ture. Namoonni nyaachaa dhugaa bitaa gurguraa biqiltuu dhaabaa mana ijaaraa turan. Guyyaa Loox Sodoomitti bahetti garuu ibiddii fi dhagaan boba'u waaqarraa isaanitti roobee hunduma isaanii fixe. Guyyaa itti ilmi namaa mul'atuttis akkasuma hin ta'a. Guyyaa sanatti namni mana isaa keessa taa'ee mana isaa keessaa bahee ala yoo jiraate mi'i isaa immoo mana keessatti yoo irraa hafe isa fudhachuudhaaf manatti ol hin deebiin. Lafa qotiisaa kan jirus garagalee gara booda isaa hin ilaalin. Haadha manaa Loox yaadadhaa. Namni jireenya isaa oolfachuu yoo barbaade jireenyi isaa duraa hin fudhatamu. Jireenya isaa kana kan kennu garuu isa in oolfata. Ani isinittan himaa halkan sana namoonni lama siree tokko irra hin rafu. Isaan keessaa tokko hin fudhatamaa inni kaan immoo hin dhiifamaa. Dubartoonni lama walii wajjin dhagaa tokkotti hin daakuu isheen tokko hin fudhatamtii isheen kaan immoo hin dhiifamtii. Namoonni lama lafa qotiisaatti argamu inni tokko hin fudhatamaa inni tokko immoo hin dhiifamaa jedhe. Kana irratti bartoonni isaa eessatti yaa gooftaa jedhanii gaafatan. Gaafannaan inni immoo raqni iddoo jirutti gogocorroon wal ga'u jedhee isaaniif deebise. Galanni isaa haa ta'u. Jechattiin amma xumura irratti ittiin goolabamte kun raqni iddoo jirutti goggorocoonni wal ga'u jettu kun biyya lafaa kana. Ameen. Raqaadhe gooftaa Yesuus dhuguma raqa biyyi lafaa kun mitiire. Raqi bakka jirutti goggorocoonni wal ga'u jechuun maal jechuudha? Wanta du'aa irratti wal geessifti goggorocoonni. Sagalee kana immoo Luqaas ibsee barreesse kan isin dhibuuf kan namatti tolu keessaa. Maal jedhee guyyaa dhufaatii ilma namaa sanatti namni tokko illee hin beeku jedhe. Sababii kanaatiif maal kaasee wantoota hedduu kakaasee achi keessatti immoo gooftaan guyyaa sana ilaa waa'ee ofii isaatiis ibsee ture gooftaa Yesuus Kiristoos as keessatti jechuudha. Guyyaa dhufaatii ilma namaa sanatti akkuma bara Nohii ture. Akkasuma guyyaa ilma namaatti akkasuma hin ta'a. Akkuma bara Looxiin ta'es akkasuma dhufa ilma namaa sanatti akkasuma hin ta'a. Ilaa Maatiyoosi waa'ee Nohiin duwwaa barreesse. Maarqoosi barreeffama isaa irratti waa'ee fakkeenya nama biyya fagoo dhaquutiin barreesse. Luqaas immoo waa 4 walitti hidhee barreesse. Wantoota arfan inni walitti hidhee ittiin goolabe keessaa kan nama dhibu jireenya wantoonni nama arfan walitti hidhee barreesse waa'ee Nohii kaasee dubbate. Akka bara Nohii akkuma ta'e bara dhufa ilma namaa akkasuma hin taane. Waa'ee haadha manaa Looxiif waa'ee Looxiin kaase. Waa'ee seenaa Looxii fi haadha manaa Looxii boqonnaa 19 irratti uumaa boqonnaa 19 irratti gaafa dhattanii dubbifattanii. Akkamittiin Waaqayyo biyya Sodoomiif Gamoraa irratti ani bokkaa biddaan roobsaatii
qophaa'ee achi keessaa bayyeen garuu Abrahaam maal gochaa ture waaqayyoon kadhachaafii ture yoo nama 100 argatte niiftu yaa waaqayyo yoo nama 50 argatte niiftu yoo nama 40 argatte niiftu yoo nama 15 argatte niiftu yoo nama 10 argatte niiftu jedheetu hamma nama 5tti waaqayyoon kadhate. Har'a biyya lafaatiif biyya keessa jirruuf saba keessa jirru waldaa keenyaaf illee waaqayyoon kadhachuun nurra jira. Yoo wal biraan jirru ta'e walii keenya illee yaadanne waaqayyoon waliif kadhachuun nurra jira. Maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf guyyaa sana inni kai gara ruggee tulluu kanaatti ol bayi amma keessa jirtu mandara sana dhaqee achi gahe. Ergasii gaafa achi gahu maal godhe? Amma gaa inni ittuma fufee deeme maayiree waaqayyoon immoo galagaltanii dichan ilaalina. Galagaltanii dudduuba keessaniin ilaalina. Adeemsi fuulduratti. Inni si waame fannoo irratti inni sinirra Yesuus Kiristoos yeroo hundumaa ija keessan irra haa jiraatu. Galagaltaniin ilaalinaan nan duba isheen achi geesse maal goote? Galagaltee mandara Zo'aar sana keessa warra Sodoomiif Gamoraa keessaa dhumaa jiran sana ilaalte jechuudha. Achumatti maal taate? Dhagaa soogiddaa taate hafteedha. Macaafi qulqulluun akkas akka hin taaneef fuulduratti akka deemnuuf Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Kan isin ajaa'ibu namoota bara kakuu moofaa dhuman keessaa saba Sodoomiif Gamoraa kanaaf macaafa qulqulluu keessatti abdiin akka jiru beektu? Akka isaan guyyaa fayyinaatti deebi'anii kaan beektu? Gooftaan kakuu galeeraaf maal jedhe gooftaan kakuu bartoota isaatiin maa'ee? Dhaloota bara seenaa kanatti dhaloonni kun warri Sodoomiif Gamoraa akkasumas akkuma bara Yoonaas raajichaa ta'e naanawween sabni naanawwee akkasuma immoo dubartittiin biyya fagoodhaa dhufte dubartiin Saabaa jedhamtu sun dhaloota bara seenaa kanatti maal gootu ka'aniitti farachiisu warra akka kootiif akka keessanii maaliif warra sagalicha dhagaan warra araara gooftaa Yesuus kana simatanitti isaan kun itti farachiisu warri Sodoomiif Gamoraa silaa hin badan ture utuu akka keessan sagalee araaraa kana dhaga'aniiru ta'ee jedheetti dubbataa ture. Egaa akkas kanarraan kan ka'e egaa asitti waa meeqa kaase egaa namni nama lama ta'anii iddoo qonnaati qonna qotu inni tokko fudhatama inni tokko hin hafa. Dubartiin lama taatee dhagaa tokkorraa daakuu hin daatti lama taatee isheen tokko fudhatamti isheen tokko nafti. Yoo wanti tokko qabeenya namni tokko gaafa gooftaa Yesuus sun andaara lafaati amma andaara lafaatti balaqqeen akkuma ta'u akkasuma gaafa guyyaa dhufaati ilma namaa sanatti balaqqeessi guddaan hin ta'a. Fiingeen hin afuufama gaafa sanatti tarii qabeenya isaa mana keessatti dhiisee ala jira yoo ta'e qabeenya koon fudhadha jedhee gara mana isaatti ol hin deebi'in. Jedheetu asitti gooftaa Yesuus Kiristoos kan inni dubbate kana barreessaan Luqaas kun ibsee baay'ee isaa barreesse. Kanaaf guyyaa dhufa ilma namaattis guyyaan sun guyyaa muddamaa guyyaa ciniinsu waan ta'eef kana jalaa akka baanuuf Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Gooftaan ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Dammaqaa qophaa argama mudhiin keessanii hidhatamaa ibsaan keessaniif haa ta'u mana hedduu gooftaan isaanii hamaamota dhannaan dammaqanii isa eeggatan fakkaadhaa jedha wanta ta'eef dammaqaa adammannu ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Yeroo biraa immoo walitti deebinutti gooftaan ayyaana isaa isiniif haa baay'isu goolabeera.